kura afur lakkoofsa tokkoof lama akkas jedha. Yakka keessaniin gufattanii waan kuftaniif gara Waaqayyo Gooftaa keessaniitti deebi'aa. Yaa warra Israa'el, wanta jechuuf jettan kana fudhadhaatii gara Waaqayyootti deebi'aa. Yakka keenya guutummaatti nurraa fuudhu, gaariittis nu simadhu. Galata afaan keenyaas akka qalama jibootaatti aarsaa siif hin dhiyeessinaa. Ameen. Kutaa sagalee Waaqayyoo kana namni Waaqayyoo Hose'aa raajota warra xixiqqoo jedhamanii bara kakuu haaraa keessa jiran keessaa isa tokkodha. Namni Waaqayyoo kun waa'ee Efreem, waa'ee ijoollee Israa'el bal'inaan raajii dubbata. Namni Waaqayyoo Hosee kuni bara Uziyaan yookaan Yootaam, Ahaz, Hisqiyaas turetti biyya Yihuudaa irratti mo'anii Yerobi'aam ilmi Yehosh immoo biyya Israa'el irratti mo'etti gara Hose'aa ilma Beeriitti dhufeedha. Kana jechuun namni Waaqayyoo Hose'aa kuni kan inni raajaa ture bara Solomoon du'ee ijoolleen Solomoon lamman Yerobi'aamiif Yerobi'aam Israa'el kaabaatiif Israa'el kibbaa yookaan Israa'el bakka lamatti cabdee Israa'el ishee gararraatiif Israa'el ishee gajjallaa jechuun Israa'el qomoo lama Israa'el qomoo 10 walitti dhufanii Yihuudaaf Israa'el jedhaman kan bushanitti namni Waaqayyo Hosee kun raajii ta'ee bara inni muudame. Akkasuma bara raajii Isaayyaas biyya lafaarra ture raajaa ture Irmiyaas fa'aa wajjin nama raajii raajaa ture keessaa isa tokkodha. Akkuma beektan waa'een Hose'aadhaa macaafa Isaayyaas boqonnaa 6 irra jira. Yeroo Hoseyaan du'etti bantiin Waaqayyo banamee Isaayyaasitti ijoollee mul'atu argitu. Akkasuma Ahaziif Hisqiyaas namni Waaqayyo namoonni Waaqayyo bara isaanitti Yihuudaa bushaa turan kana keessa raajii dubbata. Bara kana keessa sabni Israa'el kun akka bara abboota firdii ta'anii jiran. Abboota firdii jechuun maal jechuudha? Bara namni hundumtuu gara barbaadetti deemu, gara barbaadetti fiigu, waan barbaades hojjetu, waan itti dhaga'an hojjetu. Akka bara keenyarraa kana waan barbaadan hojjetanii ka'anii mirga jedhan. Sagaleen Waaqayyoo gaafa taa'etti yaadu akka bara abboota firdii sanatti fakkaata. Barreen nuti amma keessa jirru kun maaliif Waaqtola akka jetta yoonaan jette namni hundumtuu karatti fakkaata irra deema. Eessa dhaqaa jirta yooti jetteen maal si gashisi jedha kiristaanni bara si'ana. Eessa olta yooti jetteen maal si gasheedha. Sababni isaa maaliifi kara barbaade irra deema. To'annaan barbaada. Bara akkasii kana keessatti Waaqayyoo nu kaasee jira. Siinis si kaasee. Namni hundumtuu bara inni waan itti tolu hojjetu, waan itti tolu duukaa fiiguu, waan isinitti wanti nutti tole hundumtuu nu fayyada. Wanti nutti tole hundumtuu immoo nu miidha.
karaan koo jedhe dhiphaadha jedhe. Mee namni mootummaa waaqayyootti galuu barbaadu? Hin barbaaddu? Dhugaadha? Hin barbaaddu? Mootummaa waaqayyootti galuudhaafi dheedhaame meedaa keessa fiiganii miti. Karaa bal'aarra fiiganii miti. Har'a nyaatanii quufanii garaan achi jedhee miti. Mootummaa waaqayyootti galuudhaaf naawwe karaa baay'ee dhiphaa. Karaa baay'ee dhiphaan kun immoo namoonni baay'een wanta dhiphaa wanta xiqqaa waan hin jaallanneef sammuun namaa uumamumaan wanta guddaa jaallata. Uumamaan sammuun namaa wanta guddaa wanta baay'ee jaallata. Mana guddaa, fookii, nyaata guddaa, caammaa guddaa, wayyaa guddaa, xuruudhanni kuni mana guddaa. Manuma illee kiraayii gaafa nannu kun xiqqoodha kun guddaadha. Manuma kiraayidha. Xiqqaanis kiraayidha. Guddaadha. Kiraayidhuma. Sillee waaqayyo kiraayii keessaa kan kenni si baasa. Maal gootanii samiin hin jedhee. Sammuun keenya kun maal barbaada hojjette wanta guddaa barbaada. Jireenyi keenya karaa bal'aa barbaada. Mootummaa waaqayyootti galuudhaaf garuu karaa dhiphaatu murteessaa. Karaa dhiphaan sun immoo maal qaba? Gadda qaba, boo'icha qaba, ari'atamuu qaba. Wanta kunis hin gaafadhame. Mee namoonni waanuma kan waaqayyoo taataniif yeroo baay'ee lolli isinitti baay'atu. Yoo jiraattan harka keessan ollaa kaasaa ankoo kuni maali warra jettan duwwaa ol kaasaasi warra akkasii duwwaa isin hime mee ol kaa'aa juma ol kaa'aa waan isinitti hima mee ol kaa'aa daddabaate isin ishoo baga gammaddan atoon nageenya waan jedhe baga gammaddan atoon nageenya waan jedhe baga gammaddan atoon nageenya waan jedhe baga gammaddan har'a rakkatte har'a ari'atamte har'a hacuucamte har'a boorsonale bor gubbaadha teessoon taa'ee si eegaa jira. Asirra darbanii dhaqugaa gara mootummaa waaqayyoo. Maaliifan ari'atama maaliifan lolama wanta lolamtuuf wanta ari'atamtuuf wanta dhimma baasu wanta cimaa sirka jira kanaaf. Abii jedhaa kaayyaati. Anaaf jettanii hin ari'atamtu anaaf jettanii hin jibbamtu nooraa waaqayyoo sanaa qabachuu. Amma waa tokko dubbadha mata duree kottan dhufaa. Gara waaqayyootti deebi'u waan jedhu tokko. Gara waaqayyootti deebi'u gaafa jennu maal jechuudha? Waaqayyoo garam jira nu garam jira. Kan jedhu beekuun bareedaadha. Kottu jedhee ol si waame namman eessatti akka si waama. Lafa jiru dhufuudhaaf eessa akka jiru beekuutu murteessaadha. Sagaleen waaqayyoo kun namni waaqayyoo gaafa raajii kana dubbatu akka jedhu gara waaqayyootti maal ta'a? Waan sitti marageeffadhu gara waaqayyootti maal ta'e? Amma tun Ameerikaa baatu dha yoo nama barii shan cabeera. Waaqayyoo fagalatu. Lapheen kee haa ta'u. Atoon nageenya isaan jedhe lapheen kee haa ta'u warra. Erga keessan laphee keessanitti qabaa. Wambarii tun taane laphee koo cabayidha. Dabalaa jedha ammayyuu. Gara waaqayyootti deebi'u. Gaafan jedhu maal jechuudha? Waaquma akkam jedhu. Yakka keessaniin gubattanii waan guftaniif. Amma sagalee waaqayyoo akka jedhu dhaabadheen jira kan shabu ofa eeggatu akka maal hin taane akka humnatti sanaan bira dabartan fakkaata isin. Yakka keessaniin gubattanii kuftaniif amma namatu nurratti nagarre malee wayyaa bareedaa uffannee sanbata waldaadhaadha waldaa keessa jirra jenna malee
baay'een keenya fuula waaqayyootti gaafa ilaalan kufneerra sobeessi jajjabeessu achitti kai bakka kuftee jirtu akkamitti kufneedha yakka keessanii gufattanii maal taatanii kuftanii nama si bukkee jiru harka qabii akka kuftee jirtu of argitee taa'anii Gooftaan guyyaa tokko eegee akka jedhe Israa'el maal ijoollee namni yoo kubeef ka'u kan bade modee been galuu maal argamu mee nama si bukkee jiruun kaayee bakka jirtu jedhii deebi'aa nageenya noo deebi'aa nageenya koo waan isiin jedhe deebi'aa gara waaqayyootti deebi'aa Yeroon kun yeroo nuti itti deebi'u.